ما ركوا اسم ترتب دايو ورا قرقاسة كانوا قرقاري قال لي بنت جيسي قلت لي بس كان نانجو اسمي بر إساني بقي كوس ثالث وقانا باسو ما تقول يا قاب تكاتو كان يرجع جانتو كو بيلا كان نانجي متي ريبا ما جرى كسي لما قد باتي واي أمة واي باسبورت دي واي حاسب تنكنا نمني وان تيجي تو بتنجرو هذا كانوا تغني واتاتي ما تيجي كتير نمني بقدي بونجرو سنغالي إسنغالو مكان كان هندا لا تبوتني أنا هندو هاتاو جدا كان قرقاسة كان بري توبيا كان ما قدني مكان تكون كم إبا تكون في بري صدما كان جالس مكاتي كتير كنشني سنغالي أمارة راورو مرة مكاكيا واسابيكياني ولا تقول بيساني إيه سنغالي قالوا أنا تقبلتو Waa'een birrii kanaa biyya fixee jechuudha. Birriin 100 fi 35 akkam 30 birrii 100 fi 30 birriin gara Itoophiyaatti ergame sun balaa fide jechuudha. Surumayyuu birriin kun balaa fiduu qaba. Anu nan deeggara. Birriin kun balaa ajaa'ibaa fiduu qaba bakka. Birriin maaliif Itoophiyaatti ergame? Tigistiin anatu garee hidhee isin iyyinaani haa gargaaramtu jennaan garee hidhee amma immoo garee sana keessatti maqaa kootiini Amaaris Oromoonis abbumti ta'e namni yaadee gargaaree birriin Itoophiyaatti galee akkaawuntii Itoophiyaa irratti galee birrii 100 fi birrii 30 minaamin gara Itoophiyaa dhufee jechuudha ganniidhaaf. Ganneen Dubaay jirti Dubaay kubsatteerti birrii maaliif asuuf moo tasaallamee deebi'u Itoophiyaa laalee ufu galuu fi sila Itoophiyaadhaaf dalagamaa jira birriin kun gara Itoophiyaatti namni gargaaru hundu Itoophiyaa mitiire birriin kun sila Itoophiyaatti galuu qaba miti qabeenya Itoophiyaatti miti kana achumaan baduun qabnu achumaan Dubaayitti hafuun qabnu Itoophiyaa dubbisnee ilaallee deebi'uu qabna jedhanii dhufanii ani mbeeku ani maaliif akka birriin kun Itoophiyaa dhufe anaafuu gaaffiidha. Sila achumatti walitti qabanii akkaawuntii iddoo biyya sanaatti birriima biyya sanaanii achumatti godhanii isheen ammatti barbaadde waan ta'eef yaaliidhaaf barbaadde akkuma jedhame mucaan hospitaala jirti hin jenne kanaafuu piroosasii maaliif barbaade birriin as dhufu maaliif barbaachise? Why not? Waa malee dhoqqeen abidda bira hin dhufuudhaan waa malee manni aaruudhaan yeroo shakkanii manni ebeluufa sa'aatii kana maa aaree jedhama. Yoo buna taraan taane yoo maalin taane yoo yookaan mana hin jiraniifaa jedhameera ta'a garuu manni aarata waa malee manni aaru waa malee uummanni kun wal fixaan jiru wal nyaataa jiru bar sobadha jedhanii jechuudha. Soba maaliifis mataa jabaatere waa hin ganni kun anayyuu gaaffii natti uume anayyuu waan tokko dhabdee irra deebi'ee caqacaqeennan maal jennaan wal nyaannaan shakkii jedhe shakkii Taratare yaal taratare tamanatare kan jedhamu jira kan shakkiin immaan ta'u shakkuu qabda amanuun ma dirqa bara kana keessa maan nama amantaa sida amanuun danda'amu ijoolleen ergi gaafa birriin kun buusaa meeti laayifii irratti huma wal fixu dhuma immoo eenyurra dhufan seetan tigistirra dhufan dhugaa waaqa tigisti mataa tigistirra bu'uu didanii jechuudha ila kaleessas nalla laayifii dheengadas inuma iyyisiisu la mucattii mataa naannessan maraacha Sakanaan dura maraatteerra amma maraatti jedhee yaadaan amma waa'ee birrii kanaatti amma riilii hin maraatti eengaddamaa itti seetanii anis akkuma keessan dhagee malee hospitaala dhaqeen argineetti anis akkuma keessan dhukkubsachuu shi dhagahee miidiyaa irratti dhagahee jette achi hore diraama 1,000 kenneeraa jette laayifii sanarratti ergasii immoo eengaddamoo wal fixuu wal nyaatu maal jetti bagaa itti bagaa maaliif kennitanire hin gargaarra kan jedhe simmiti maa kennitanire baga miiliyoona sassaabbatte gana suuqiyyuutti hin banatti bagaa jette maal fiddu bagaa jette gaafa darbee jechuudha. Har'ammoo laayifii har'ammoo iyyuu isintu rakkina kana natti fidee jette isintu rakkina kana natti fidee isintu haa gargaaramtu jedhee waa'ee birrii jechuudha haa gargaaramtu kan jedhee gurupiina ijaarsise isinii kan birrii kenne isinii kan deebistanii birrii keenya nu deebisi tigisti jettanis isinii kan duraan immoo silaa tigisti situ qoricha nyaachisee itu waan tokko taateechuma waa taatettite maatii korraa hin buutanii anallee narraa waan hambistan na dhiistan miti jette jechuudha. Amma dubbiin kun eenyutti naannee eenyurra jira jechuudha. Tigistirra dhufee jechuudha. Mataa tigistirra dhufee jechuudha hundi isaayyuu. Garuu immoo itti gaafatamummaadhaan kan jalqaba viidiyoo waraabe ko tigistii miti baay'isawee.
Video kan waraabe tigisti miti. Tigisti si hin dhaqnetu wayititoo dhaqxettee video waraabdi. Ela silaa dhaquu hin dandeessi baay'isawee. Intalli gaafa isheen Joordaanii dhuftu halkan ta'a bultee barii madaamiidhaan soba sobdee boossee obboleettii koo dhufa jettee eerpoortii dhaqxee simattee eegdee simattee faana bashannantee hospitaala dhaqxee sa'aatii tokko sadiifaa amma sa'aatii sadiifaa eeyyamu fudhattee achi geessee deebichuu hin dadhabdi. Garuu araarri isaanii sunis sobadha. Irra keessa araaramani. Qulqullinaan hin araaramne garuu miidiyaan kun namni kun maal nuun jedha jedhaniitu walitti haasawu. Tigistisi kanaaf viidiyoo faa dalagdi malee qiimiin inni keessuma jira. Har'allee baay'ee lolti jechuudha. Har'allee ofii lolti malee tigistii ganniidha lolaa hin jirtu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha dhugaa waaqa kanaafu. Garuu gaaffii guddaa natti uumeera dhiifama naa godhaa malee jechuun maaliif gaaffii sitti uumee hin jedhina. Yeroo namni akkanatti wal nyaate wal fixu nama meeqa gargaaramaa ture hinde nama meeqatu akkamsiisamaa ture nama meeqatu birriin iyyuu haga birri Itoophiyaatti galutu maallaqni irraa fi kennamee fi nama meeqatu yaalamee ni milkaa'ee ni maaltes ni otoon fayyin biyya galesi nama baay'eedha gargaarsi Oromoon gargaare kana qofaa miti. Garuu kan ganni kun maaliif akkana gaaffii ta'ee ijoolleen Oromoo walitti deebitee wal nyaattee wal arrabsitee afaan hin jirre maqaan jira hin gaddargite waan jedhanii wal arrabsaa turan dubartoonni laayifii banatanii tigistiin kee gashanii maalii keessaniif malee maalii keessaniif jedhanii wal fixaa turan. Kanaaf maaliif shakkiin hamma kanaa dhufee wanti hamma kana ga'u dhufee ganniinis gaafa paaspoortiin sun dhufu naxalaa uffattee kaatee bidiggettee lafa ungattee kaate. Hospitaala keessa jirtu si jammar baatetti galtetti. Garuu beellama qabdii jedhan. Beellama qabdii jedhaniiru. Inna maaliif gaaffii guddaa namatti uume. Wanti kun akkamitti ilaaltan isin? Dhugumadha isin akkamitti ilaaltan? Osoo dhugaa riyaalitii wayii qabaatee namoonni faana jiran kun maaliif uummata kan amansiisuu dadhaban? Ragaa qabatamaa fidanii maaliif nama gab jechisiisuu dadhaban? Har'as wal arrabsu, boris wal arrabsu, iftaanis wal xiqqeessu, gadi bahanii baay'ee namni warri soddoonni keenya afaan Oromoo dhaga'uu jalqabaniiru. Amma Oromoo taanayyuu jedhaniiru waan ta'eef sirriitti dhaga'u dhugaa waaqa nama dhukkubsate ka'anii wal nyaachaa jiru immoo jedhanii akka namni warri sun nutti kolfaniif jechuudha dubbiin jalqaban. Namoonni itti dhiyaatan warra akka Faasigaa, warra akka Gammee, warra akka Falmattuu warreen ishee bira jiran kun akkamitti qabatamaadhaan dhugaa jiru fidanii dhukkubsachuu fi fidanii waan hunduraa fidanii akka namni lammata maqaa ganni hin dhoofne waa'ee gargaarsa ishiitiif waliin arrabsine waliin qeeqne birrii fidaa birrii deebisaa hin jenne afaan qabachiisuu maa dadhabanii. Namni dhugaan harka jiru ragaa fidatee mana murtiiyyuu even ishee laayifii irra taa'anii odeessan miti mana murtii seera jechuudha. Abbaa seeraa fuuldura sameeqatee nama sodaachisu akkanatti uffatee nama sodaachisu fuuldurayyuu dhugaa gaafa qabaatte ragaa kee dhidhiyeeffattee waraqaadhaanis afaaniinis nama dhiyeeffattee dhugaa kee fudhattee galta habiibti. Kana dubbii afaanii fi waraqaa yookaan waan ta'een uummata kana akkamitti caljechisiisuun dadhabame. Anaaf gaaffii natti ta'eera dhugaa waaqa wanti kun jechuudha.